Nama jaalala isin jalqabsiisee yookiis immoo jaalala keessa erga galtanii booda isin dhiisee deemuudhaan baay'ee isin miidhe, saayikooloojii keessan baay'ee isin miidhe, irraanfachuu dadhabdanii ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5, waggaa 1, waggaa 2, waggaa 3 kan geessa yoo jiraattanii tooftaa saayikooloojii 3 qofa fayyadamuudhaan guyyaa 2 gidduutti nama sana sammuu keessan keessaa baasuu ni dandeessu. Kanas yoo xiqqaate kilaayentii yookiis kastamarii nama 150 irratti hojjedhee wuxxeetamaa yookiis akka inni hojjetu mirkaneeffadheen jira jechuudha. Kanaaf namoonni jaalalaan baay'ee miidhamtanii nama tokko irraanfachuu dadhabdanii sammuu keessan keessaa baasuu dadhabdan duwwaanii bilbila asirratti argitan kanaanii naa bilbiluudhaanii yoo xiqqaate tooftaa saayikooloojii 3 kana fayyadamtanii guyyaa 2 gidduutti nama sana irraanfachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namoota jijjiiraman akka kanatti fayyadaman immoo fidee asirratti sagalee isaaniis haa ta'u maal isaanii fiduu hin danda'u. Sababni isaa ogummaan keenya hin iyyamu waan ta'eef jechuudha. Keessumaa ispeeshaalii namoonni kanaan rakkachaa jirtanii bilbila kanaan bilbiluudhaanii nama waggaa 1 isin keessaa ba'uu dide, ji'a 5 isin keessaa ba'uu dide, guyyaa 2tti of keessaatii baasuun ni danda'ama. Irraanfachuun dagachuun ni danda'ama jechuudha.